ilaaluun bakka garagaraatti mul'ataa jaamee jira. Dhukkubni kun bifa weeraraatiin biyya keessatti hawaan danda'uuf uummanni fi eeggannoo taasisuun haalaan barbaachisaadha jedhan ogeeyyiin fayyaa OMN fi yaada isaanii kennanii Abdullam Hassan kanarratti waan qindeesse qaba. Dhukkubni koronaa vaayirasii addunyaa kanaa ta'e itti fufee hanga yonaatti namoota miiliyoona 1.5 dhiyaatu qabuun lubbuun namaa 88 siquu galaafateera. Dhukkuba kanaan namootni lubbuu isaanii dhabaa jiranis ta'een kan dhukkubichaan qabaman hedduun isaanii Ameerikaa dabalatee biyyoota guddatan kanneen akka Xaaliyaanii, Ispeenii fi Jarmanii fa'aadha. Dhukkubni kun yeroo jalqabaaf biyya Chaayinaatti mul'achuun gara biyyoota Eeshiyaatti yoo babal'atu biyyootni dhiyaa hedduun dhukkubicha kan Eeshiyaa qofa godhanii ilaaluun gatii isaan kafalchisuutu irra deddeebiin himama. Afrikaattis dhukkubni kun gurraachota hin qabu ilaalchi jedhu bal'inaan tarkaanfataa kan ture yoo ta'u Itoophiyaanis biyyattuun eebbifamtuudha ilaalchi jedhuun dhukkuba kanaaf xiyyeeffannoo barbaachisu osoo hin laanne hafuun dhukkuba jalqabaa ji'a tokko dura keessummeessite. Erga keeziin jalqabaa mul'atee boodas wantootni torbaanota jalqabaa lamaan mul'ataa turan dhukkubichaaf xiyyeeffannoon barbaadamu kennamuu dhabuu agarsiisaa ture jedhan doktorootni yuunivarsiitii Jimmaa fi Arsii. Yuunivarsiitii Arsii irraa Dr. Daanyachoo Saamaa fi Yuunivarsiitii Jimmaa irraa Dr. Tasfaayeen OMN'f yaada kennaniin lakkoofsi namoota dhukkuba koronaa vaayirasiin qabaman jedhamanii ibsamaa jiru namoota qorannoo irratti geggeeffame malee kan ummata biyyattii guutuu bakka bu'u miti jedhan. Dhukkubni koronaa vaayirasii Chaayinaatti erga mul'atee xiyyaarotni baay'een gara biyyaatti seenaniiru kan jedhan ogeeyyotni kunniin imaltoota sanniin keessaa namootni dhukkubichaan qabaman carraan hedduminaan seenuu isaanii bal'aa ture jedhan. Kanas hordofee carraan dhukkubni kun biyya keessaa faca'uu bal'inaan jiraatus xiyyeeffannoon hawaasni dhukkuba kanaaf kennaa jiru hedduu laafaa ta'uu himuun lakkoofsi namoota dhukkubichaan qabamanii ministeerri fayyaa yeroo yeroon ibsaa jiru baay'ina uummata biyyattii waliin yoo laalamu gadaanaa fakkaatus dhukkubsattootni kunniin namoota qorannoon irratti geggeeffame 2,000 hin caalle waliin malee uummata biyyattii kan bakka hin buune ta'uun beekamuu qabaa jedhan. Rakkoon hubannoo uummata keenya biratti mul'ataa jiru hammeenna dhukkuba kanaa qixa sirrii ta'een laaluu dadhabuun gatii guddaa kafalchiisuu danda'a kan jedhan ogeeyyotni fayyaa kunneen yeroo dhiyootti dhukkubni kun biyya kanatti bifa weeraraan ka'uu danda'a jedhan. Warreen nama 52 jedhaman suni gonkumayyuu amma biyya kana keessa jiru bakka hin bu'ani. Isaan baay'ee xiqqoodha. Yaa akkuma sinukaas namoota xiqqootu qorannoo sanaaf achi deeme. Kanaaf namoota xiqqoo qorannoo sanaaf achi deeme 52 kun argame. Kaalkuleetii yoo goone iyyuu akka infekshinii namoonni qaban jechuun namoonni mallattoon agarsiisne baay'een isaanii baay'een akka jiran almost gara 20 ol malu jedhameet shakkama sanaa olis ta'uu malu. Biyyoota alaa keessatti immoo sa'aatii kanatti namoonni dhukkuba baay'ee daddabarsaa jiran namoota mallattoon agarsiisu. Warri mallattoo agarsiisan nama tokko gara mana isaaniittis of qabaa yookaan immoo warreen bakka itti qubaatti turan keessatti tursiifamanis akkuma jiranitti ta'ee warra baay'ee ammallee dhiicha akka daddarbu kan gochaa turan warra mallattoo hin agarsiisnedha. Kanaaf namoonni mallattoo hin agarsiisne nu biratti illee amma baay'eetu jedhameet shakkama. Kanarratti ammoo reetiin itti beekamaa jiru baay'ee xiqqaama biyyoonni biyya alaa guyyaa tokkotti nama miliyoona qoratu achi keessa ammoo namni 10,000 ni ba'a. Keennoo walgitaan jiru haalli qophii biyyi itti godhaa jirtuu fi haalli dhibeen itti tatamsa'aa jiru. Lammaffaa ammoo haalli jireenya biyya keenya Ameerikaa yoo fudhattee jettee fakkeenyaaf individualizimii jiraatu kophaa jiraatu mana tokko keessa ruumii tokko keessatti. Biyyi keenya faamilii saayizii yoo xiqqaate 5 hanga 8 waliin jiraatu. Kanaaf faamilii tokko keessa
ta'anii ammoo hawaasummaan jira iddirii qubii waan akkasii kunni baay'ee tokko gaaga'ama guddaa fiduu ni mala. Gorsi ogeeyyota fayyaa irraa kennamaa jiru iddoo hedduutti hojiirra oolaa jiraachuu dadhabuun faca'insa dhukkuba kanaaf haala mijaawaa uuma jedhan ogeeyyotni. Dhibichi erga seenee torbee sadii irraa qorachuu jalqabne malee erga chaayinaa seenanii filaayitii baay'eetu seeni namoonni baay'ee dhukkubsatanii ka fayyanni mala yemmaan kun osoo hin beekamin. Kanaaf hawaasni keenya of eeggannoo itti fufuu qaba. Haalli amma jiru baay'ee rakkisaa fi baay'ee barbaachisaadha. Uummanni sirriitti xiyyeeffannoo itti kennuu hin jiru. Magaalota adda addaa keessatti yoo argite waliin buna dhuguu, wal hammatanii deemuu, waliin kallattii adda addaarraa socho'u. Kun akkuma jirutti haala jalqaba biyyoota guddatan sana keessa turedha. Egaa ammallee nuti miidhuurra jirra malee wanti gara fuulduraatti ta'uuf jiru wanta sodaachisu ta'uu danda'a. Kanaaf ammallee uummanni sirriitti of eeggachuu danda'u qaba. Hawaasni hanga danda'ameen gorsa ogeeyyota fayyaa fi qooda fudhattoota yeroo garagaraatti kennamuu dhaga'e hojiirra oolchuun fayyaa ofii isaanii fi lammii isaanii eeguun itti gaafatamummaa akka biyyatti qaban akka bayan dhaamanii jiru. Itti fufnaa jechuudha. Kantiibaa itti aanaan magaalaa Finfinnee Taakkalaa Uumaa namoonni mana kireessan lammiilee galii gad-aanaa qabanii fi daldala xixiqqaa irratti bobba'aniif yeroo rakkoo tanaa kafaltii karaa akka dhiisaniif gaafatan. Dhibee koronaa waliin wal qabatee sochiin xiqqaachuu isaatiin namoonni daldala xixiqqaa irratti bobba'anii maatii isaanii ittiin bulchan dhiibbaa hamaa jala jiru jedhan kantiibaa itti aanaa Taakkalaa Uumaa. Namoonni mana kireessan yeroo rakkinaa tana keessatti dhiibbaa lammiilee kanneen irra gahu hubachuun kafaltii kiraa dhiisuufiin akka gargaaran gaafatanii jiran. Abbaa hoteela Ililliitii fi dhaabbata koonistirakshinii Gamshuu Bayyanaa kan ta'an obbo Gamshuu Bayyanaa dhibee koronaa ittisuuf uummata baadiyyaatiif karaa federeeshinii atileetiksii Oromiyaa gargaarsa taasisan. Gargaarsi dureessi kun kennanis ambulaansii birrii miliyoona 4tti tilmaamamtuu fi meeshaalee qulqullinaaf tajaajilan garagaraati. Sirna walharkaa fuudhiinsa gargaarsaa kanarrattis pireezidantii federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa Koomaandar Daraartuu Tulluu dabalatee leenjistoota atileetonnii fi qaamoleen garagaraa argamanii jiran. Kana malees hooggantoonni atileetiksii Oromiyaatii fi Itoophiyaa atileetotaaf ergaa dabarsaniin yeroo rakkinaa tanatti atileetonni hojii tolooltummaa irratti bobbahuun uummata isaanii cinaa dhaabbachuu akka qaban himanii jiran. Dureeyyiinis uummata baadiyyaatiif tumsuun akka irra jiraatuu fi fakkeenyummaa obbo Gamshuu Bayyanaa kana hordofuu akka qabanis dhaamamee jira. Obbo Gamshuu Bayyanaa miseensa federeeshinii atileetiksii Oromiyaati jechuudhaan Abdiisaa Balaachootu gabaase. Naannoo Hararii aanaa dirree xayyaaraatti dargaggoonni aanaasaanii hojii tajaajila lammummaa irratti bobba'an jedhame. Dargaggoonni kanneen lammiiwwan hojii guyyaa hojjetanii jiraatanii fi harka qalleeyyii aanaasan keessa jiraniif gargaarsa adda addaa taasisaa jiraachuutu himamee Uudii Muusaa gabaasa dabalataa qaba. Naannoo Hararitti dargaggoonni aanaa dirree xayyaaraa namoota hojii guyyaa hojjetanii jiraataniif harka qalleeyyii aanicha keessa jiraniif gargaarsa adda addaa taasisaa jiraachuudha dubbatu. Iddoo maqooraa jedhamtutti gargaarsa kana godhuudhaan duratti wanta goonee jira. Hawaasa keenyaaf keessa deemnee hubannoo waa'ee dhukkuba kanaatiin wal qabsiisee iddoo adda fageenyaan akka hawaasni sossa'u harka wal fuudhu tuttuqaa fi walitti dhiyeenya akka malee akkan goone hawaasa barsiisaa. Kan magaalaa dhufuus dhiqatee akka ganda seenu godhaa turre san bira dabrinee akka qeerootti ganda keessa deemnee jechuudha. Rakkataa keenya ni jira waan ta'eef waan dandeenyuun bira dhaabbachuudhaaf isaan kana jechuudha. Guyyaa har'aa iddoo tanatti wantoota qophaa'uu qabu kana qopheessinee akka gargaaru taanee jirra jechuudha. Namoota gargaarsa kana argatan keessaa kanneen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii fi yaada isaanii kennan qeerroo fi mootummaan dargaggoota naannoo Hararii aanaa dirree xayyaaraa fakkeenya taasifachuudhaan namoota harka qalleeyyii naannoo isaanitti argaman bira dhaabbachuu akka qabanis dhaamaniiti jiru. Mootummaan fi qeerroon illee fakkeenya kana godhatanii akka bira dhaabbatanii
gargaaraniin barbaadaa jechuudha. Kun kanumaan osoo jiruu dargaggoonni naannoo Hararii aanaa dirree xayyaaraa sochii mootummaan dhukkuba vaayirasii koronaa ittisuudhaaf aanichatti taasisaa jiru akka laafaa ta'uudha dubbatu. Yoo mootummaan fakkeenya taanee waliif dirmannee hubannoo waliif kannine malee qaamni mootummaa kan deemee hubannoo nu kan jiru hin jiru jechuudha. Dargaggoonni naannoo Hararii aanaa dirree xayyaaraa gargaarsi namoota harka qalleeyyii ta'aniif aanicha keessatti taasifamaa jiru hanga dhumatti kan itti fufu ta'uu dhaamaniiti jiru. Ara yeroo jalqabaatiif isaan kana goone akkasumatti mas gargaarsi kun kadhaabatu sondeen haala itti fufiinsa qabuudhaan hawaasa keenya hanga haalli biyyaa kun takkaa dhukkubni kun sadarkaa du'aa harkatee nageenyi harkamu takkatti gargaarsi keenya kun itti fufu ta'uusaa gamamaan ibsu barbaada. Gabaasa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii qophaa'eef Uudii Musaatii Harar. Abbaan Tiwiitar Jaak Doorzii tattaaffii tamsa'ina vaayirasii koronaa to'achuuf taasifamuuf deeggarsa doolaara biiliyoona 1 kennuuf akka jedhu beeksise. Jaak Doorzii fuula Tiwiitarii isaa irratti ergaa barreesseen deeggarsa godhuuf akka jedhu beeksisee jira. Maallaqni kun qabeenya isaa keessaa dhibbantaa 28 haajamee jira. Abbaan Amazon Jeff Bezos gama isaaniitiin doolaara miiliyoona 100 kennuun namoota Ameerikaatti sababa weerara dhibee koronaatiin hanqina nyaataa qabanii gargaaruuf akka jiru himameeti jira. Abbaan Apple Tim Cook immoo Xaaliyaanii weerara dhibee koronaatiin miidhamteef deeggarsa meeshaalee wal'aansaa akka taasisu beeksisee jira. Dhibeen koronaa rakkoo jabduu addunyaa akkuma ta'etti jira. Addunyaa irratti dhiibbaa dhibeen kun uumeen manneen barnootaa cufamuun barattoonni biiliyoona 1 fi miiliyoona 500 ta'an barnootaan ala akka jiran ibsamee jira. Dhiibbaa dhibeen koronaa geessisaa jiru laalchisee Lalisaa Indiriis waan qindeessa qaba. Chinese officials removed as death. Jiinni bitootessa bara 2020 addunyaadhaaf ji'a hibboo baatteetti dhufte ta'uun deebiin hibboo isheetii dhabamuusaa fangaarraatti mata bu'uu taatee jirti. Guyyoota 40 darban keessatti wantoonni gurguddoon addunyaan qabdu hibboo ji'a bitootessaaf deebii bituu hin dandeenye. Hibboo daawaan koronaa maalii jedhus beekumsaanis qabeenyaanis deebisuuf kan hiriire 1000 ta'us bitootessi gaaffii deebiitti argachuu dadhabde eebilatti dabarsitee ofii duuba deebite. Hibboo guddaa furmaata dhabuu vaayirasii koronaatiin lubbuun ilma namaa akkaataa ariifachiisaan yeroo darbu oduun miidiyaalee gurguddoof xixiqqaa isa qofa ta'uuf dirqame. Sababa dhibee kanaatiin lubbuu namaarra darbee dinagdeen biyyaa sirriin agarsiise. Dinagdee qofa osoo hin taane adeemsi baruuf barsiisuu addunyaarraa dhibbantaa 91 dhaabbachuun barataan barnoota addaan kutee gara mana maatii isaatti galuun dirqamatti taate. Akka gabaasni yuuniskoo agarsiisutti hanga eebila 5tti sababa dhibee kanaatiin addunyaa kanarraa barataan biiliyoona 1.5 barnoota addaan kutuun gara manaatti deebi'e. Guyyoottan rakkisoo jedhamuunis namni mana ofii keessa ooluun dhukkubicha dheessuun akka furmaataatti lafa kaa'ame. Of eeggannoowwan dhaabbanni fayyaa addunyaa didiriirsee hedduu isaa warri kabajanii fi eeggatan dhukkubicharraa bilisa ta'anii jiraatanis kanneen of eeggachuu dhabuunis ta'uu tasaan dhibee kanaaf saaxilaman danatanii addunyaan kun sababa vaayirasii kanaatiin guyyaatti lubbuu nama 6,000 ol dhabuuf dirqamte. Odeeffannoo hanga gabaasni kun qindaa'etti jiruun vaayirasiin kun addunyaarraa nama miiliyoona 1.5tti dhiyaatu qabee kan jiru yoo ta'u lubbuu nama 80,000 olii dabarsee jira. Guyyaa kaleessaa qofa biyyi Faransaay nama 1,417 USA'n lubbuu nama 1,375 kan dhaban yoo ta'u UK'n 786 Xaaliyaaniin 604 Ispeen 556 dhabuudhaan gaddi dachee golgeera. To distribute face masks. Dhibee koronaatiin kan qabaman ministeerri muummee Biriteen Boris Johnson halkan lammaffaatiif hospitaala kutaa yaalii cimaan namaaf taasifamu keessatti dabarsan. Boris Johnson dhibee koronaatiin qabamanitti fooyya'uu dinnaan gara hospitaalatti geeffamuun wallaanamaa jiru jaame. Dhibuma koronaatiin wal qabatee Ameerikaatti guyyaa tokkotti namoonni 1,800 caalaan lubbuu isaanii dhabuun dhagahamee jira. Kanaanis lakkoofsi namoota dhibee koronaatiin Ameerikaa keessatti lubbuu isaanii dhabanii naannoo 13,000 gahee jira. Jarmaniitti immoo lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii 100,000 caalee jira. Oduu koronaarraa waggaas deebinuu godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abaaboo Guduruutti jiraattonni eega humni elektirikaa nurraa citee baatiiwwan lakkaa'amanii jiran. Humna elektirikaa Itoophiyaatti diistiriiktiin Naqamte immoo rakkoon isaanii dhiyeenyatti furamaa jira. Taganyee daaqaa dabalata qaba.
Jiraattonni godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abaaboo Guduruu gandoolee adda addaa sababii ibsaa dhabnee fi rakkoo hawaasummaa adda addaaf saaxilamaa jirra jechuun komatu. Gandalooyaa maloolee keessa ibsaa kunooraa kanneen mootummaan akka hawaasni tajaajilamu godhee ture. Tiraansfoormeeriin gubattee aanaatti himannaan aanaan gara Naqamteetti nu erge. Achis immoo dhufnee herri gaafa bultii 5 iyya galchinee mayoonaa G7 gara G6 kanaaf rakkoo guddaan nurra gahee baaburri dhaabattee warri hojjetanii maashinoota adda addaatiin hojjetan maashiniin dhaabattee manni bunaa dhaabattee aanaa yommaadhaan nu gararraa gaafadhaa nuun jedhu gararraa innaadhaan nu aanaa keessan dubbisaa jedhu inni gararraa gajjallaatti qabata inni gajjallaa immoo isa gararraatti qabata kana idduutti hawaasni miidhamee ibsaan erga nu jalaa bade yookaan immoo tiraansfoormeriin erga nu jalaa gubate gaafa onkololeessa 30 bara 2012dha. Isa kanallee bulchiisni aanaa Abaaboo Guduruu gaafa guyyaa sanaa baduusaa xalayaan mirkaneesse qaama Naqamtee jiru kanatti ibsanne jennaan isinii furmaata laanna nuun jedhanii ji'a 5ffaarraa kaasee isti lammaarraa kanatti itti deddeebinee yoo xiqqaate ji'a 5 maannoo guyyaa 5 guyyaa 6 ta'an nuti itti deddeebinee gaafachaa turre dhumarra gahaniitu garuma aanaatti achi deebi'aa dhimma isaa aanaatu beekaa nuun jedhani gaafa aanaa gaafan immoo aanaan maal jedhaa xalayaa isinii barreessineerraa sibira furmaatni jiru tiraansfoormerii nuti ofii keenya isinii dhaabuu hin dandeenyu nuun jedhaniitu qaamuma kana lamaan gidduutti deddeebi'aa jedha gaamma dhimmi keenya. Dhimma komii jiraattotaa kanarratti itti gaafatamaa humna ibsaa diistiriiktii Naqamtee kan ta'an obbo Biraanuu Waljirraa dubbifneefis komii hawaasaa kana yeroo gabaabaa keessatti furuufis hojjechaa akka jiran nutti himanii. Komii isaanii sirriidhaan nuti qaama ilaallatutti zirzirii tiraansfoormerii gubatanii dabarsineerra. Tartiibuma gubateen immoo tartiiba gubateen geddaruutti jira jechuudha. Tokko tiraansfoormerii jira 5,000 kan ta'ani tiraansfoormeriin sun immoo maaf nu harka hin jiru. Kanaaf yeroo dhufu akka keessumsiisnu tartiiba dhufeen akka keessumsiisnu deebiin ammoo kan tiraansfoormerii xagganamuu jalqaban jiru akka waajjiraatti yeroo dheeraa waan fudhatu nutti fakkaata. Studio magaalaa Finfinneerraa oduu isaa kanaa xumuratiin jira qophiilee OMN daawwadha.